لا توبرو أتلا أرتك توني شو كابوس كنتالا نتنا كبر كنتالا قطوت نيت إبر أكنا مويان كي كنتالا قطوت نيت إنجينير نتنين يديتي sama si ko hadra yo dalagun dandi dan dawi kana bod arkafune maatiin channel keenya hundi keessan akka nagaa jirtanii fayyaadha har'a prank tokko dalaguu fi magee irratti mageen har'a amma riba ka ujjira fuulli kiyaayu ni beeyisa amma riba kaane isin ammoo nyaata dalaguuf deemti nyaata kishin keessa jirti jechuudha anammoo nyaata isii irratti waa godheetin nyaata isii sooqidda kiiloo takka irratti naqee keessummaa hiriyaa kiyya tokko yaamuuf deema sanbooda nyaanni isin dhiyeessite yeroo jettu akkamitti mooyaa hin qabdu nyaata akkana daleede jedhee ani hiriyaa kiyya biratti isii qaanfachiisuu fi waan isin taatu hojjumaan laalla jechuudha noordofa hanga dhumaatti amma kichin keessa duubaan isinitti mul'iseetiin xiqqoo ture isii gara biraa ergeeti sooqidda itti naqaa jechuudha nyaata isin daleedetti na eegaa. Kuno akkuma margisan isin kishin keessa jirti. Kishin keessa shunkurtii maali jechaa jirti. Xiqqoo ture gara biraa ergaan ammani akkamanni egaa har'a maal daleeda paastaa nu dalagi je'een anarra. Paastaa ganamaan akkas je'een akkuma kaaniin paastaa nu dalagi je'eeni. Paastaa isin yeroo ibidda rakeette paastaa san keessatti ani sooqidda akkuma jiru itti naqa. San booda yeroo paastaa san dalaydee fixxee nu dhiyeessitee lafa keettee harka dhiqannee waan hundi qophaa'eetiin nyaachuu jalqabnu paastaan sooqidda qofaa jechuudha akka jiru nama nyaachisu. Sanbooda maal akka taatu akkanumatti hanga dhumaatti nu hordofa maal akka taatu fiilingii isii jechuudha wajjumaan laalla maaliifuu anis hiriyaa kiyya irratti naqaanfachiista jedhaani ishis ammoo akkasuma hiriyaa kiyya irratti qaanfachiisan jechuudha sanbooda waan taatu wajjumaan laalla ani sanbooda gadi baaseeti yookaan nyaata biraa affeeruuf deemaa yoo alaa jechuudha saniif biraan kana wanti godhee nyaanni sun baduu isaa baduu jedheetuma jechuudha kanaaf hanga dhumaatti akkanuma nu hordofa baay'ee kunoo daqiiqaa muraasa booda distii isin irra keetti irratti amma gadi gara biraa ergaan jechuudha. Isin rakkite irratti sooqidda naqaa akkanumatti hanga dhumaatti nu hordofa. Baatee jirti kunoo kichiniin ammoo waan hundaa as biratti qopheeffattee kunoo waan zayiiduu hundaa qopheeffattee asii immoo paastaa irra gootee jirti. Kunoo distiin kunoo as birattis waan paastaatti gootu distiin nama gubdi. Kurree nama gubdi. Dhiiqa takka. Kuno, waan paastatti goota siin qopheeffata. Qoy gisee takka na gubde. Wantiis qabadhe na gube. Kuno, paastaan isii. Anammoo maal godhaa? Sooqidda lachuttu lamaanittu sooqidda naqaa jechuudha. Akka paastaan kanaa tokko immoo kana jechuudha akka isii paastaadhaaf wanti goote. Anammoo lamaanittu sooqidda naqaa. Kanuma na hordofaa isin. Sooqitti isa kana. Ilkaaniin banee dhaabana mul'ite. Sooqiddi kunoo. Hundaayyuu itti fixu qaba. Kanarrattis tokko naquu qaba. Bishaan nuuf fidi je'eenii isin saniif gabbaate. Ani uccuun uffanne bishaan nuuf fidi je'eenii. Okay. Tifixee ammaa. Ishee amma sooqidda tokko fuudha ammoo kanarratti naqaa. Hanga waan isin taatu hanga dhumaatti akka nama ilaala yeroo isin nyaata qo'ee sooqidda fuudha kanattis. Moo kunuuni gaagaru sugoo isaa waan ta'eef paastaatti yoo naqee gaara fakkaata. Tokko guutuutti naqee paastaatti waliin dha'uu qabadamoo. Hanga dhumaatti waan isin taatu akka namatti wajjin laalla. Qaama dhufuu kaatee.
Ogaa yeroo nyaata isin dhiyeessite waan isin taatu jumaan laallasuma kanumatti noosii qaaraa ciratteeti deemte kanaa wanti itti gooti kaanitti sugotti gootina fakkaata. Amma argitanii dhuftee jirti isin amma dhuftee dalaguutti jirti anamma dhaqee haasofsiisaan viidiyoo miti qabeetiin akkanuma haasofsiisaan nyaanni akkamii ga'ee hiriyaa kiyyaamaa jira maali jedhee haasofsiisaanii san booda akkanuma eegaa dhumarratti dhugaas ni jira biraanki bareeda jechuun ani osoo itti yaaliin akkuma hirribaa ka'ee nyaata nu dalaga jedheeni san booda piraank maaliif hin goone nyaata kana maaliif jalaan balleessine jedheeti yaade san booda garuu ani nyaata biraa gadi ala baasee isaan lamaanuu affeeruuf waan fedheef akkas godhee na hordofaa kichiniitti dhaqaa isin dalaguutti jirti amma. Like, subscribe gochuun irraanfatina namoonni haaraa taatan like godhaa subscribe godhaa. Habiibtii maali jirta? Nyaanni hin genne? Laakkanumaa waraabuu jiraan. Tamee waamuuf baqa ga'eemi? Tamee waamuuf haa waamu? Papa nyata ajaa'ibaati. Fakkaata tamee dabalee ama. Ga'eemi? Video maaliif waraabde? Laakkanumaa waraab viidiyoo ni wantumaafi. Maashii godhu. Wandumaa nuti toleeti. Hayaa murii dabalee ga'ee? Maqaashi. Jaarata mageenti je moyaan ishii moyaa jau bakka dafi keessa dabalee waamatame okay habiibti Allah mas nyaanni dhiyaatee jira hiriyyaan kiyyees dhufee jira amma nyaata jalqabnaa magee keessa jirta amma kaameeraan haasaa ta'u wanti jala waan ta'eef También joto. Manga nyatani. Mangke nyata apa? Apa kamu mangke nyata apa? Guys. Jamallah ya moya ada mana ya? Oke. Jangan seninggi cuk. Jangan bikin lah. Ya. Ya, bismillah. Ya terjadi batnya. Ijanu lah nopus. Mau yang dari dia kana. Mana man? Mali pun. Mali nyata kan dalam pun mali. So kita mali pun. Duranu moya kan tinggal ni beka. Semua orang siapa? Dalam longgor itu rakyat tuh. Mali rakin. Longgor apa kalau? Yo dalam pun anda ini dalam punya tu. Langsung tidak bisa. Anak kau kan lagi nyata kan? Dulu nari asyik dalam kata kaduran. Naga dari sini yang mali beka mali rekun. Mali nyata kan dari ni kan. Abdi. So kita kilo itu ni desa? Wallah. Kesu marat ma. Abdi sudah ni mata. Mal sudah ya. Apa sih kamu? Longgor apa? Longgor apa? والله انت مني يعني ايه يعني انا رانتنا ما longgor apa harga tadi? Icun. Mal wanta kana? Nyati lo lagi mau beta. Mayat. نراوسين سين Mal lu sare kau kami tidak makan salaf jadi kesu marat. Ini tidak gitu kan? مال تبي هدو Yo dalam pun tentu indis tu dalam. والله اروح حاجه تلاقي Harap kau fandel mal rekun. Amma nyati itu. Nyati lo lagi namni sogin di muda tanti kada beta. Garu punya baik terlihat atau garu terlihat artek itu nih cungkap. Kuntala itu nak ever kuntala butut nih ever. Akana moyang ke? kalau butuh tini engineer tini nih titi Mal ya ke awan tak kana? Longgor. Anda barang di. Akami na kesu marat nasal fajis kana unda nama dawale angka yang umar. Yo dan deng dan dong itu dalam bu. ندن Jauh lu kita ke kamar nongkrong dinya no kamu tatu maka. Kami ada kana bu. Maka kamu boleh. Ofisi ti dem ta ya tu kasih tu berapa dekat? والله انت والله نعرف كم سو قد ما هنا Mal nya ada kana?
Wallahi dinay nega situ tinake ofet le. Maal Maal mana kana kesan ma si ko hadra. yoo dalaguun danda'u jedhe kana booda mooyaa qabdee duraan wanti Ara ko fan Lah, dale. ini baru yang itu nama orang lain kan terima game. naa boodis waan akkana waata kan danda'e Atu disi. Eda. ha inde kana nyaata kana dalaguun danda'e ati maal sanuu Jamaa yeroo asii keessummaa mana jirtu ani nama yaameetiin manatti Lah, ada kesumma mesti ada riya kesana no beres kesana mara kong kabu kuni mo dongor wamu musikale. Namni maal dogongoraa miti kun yaaki kun dogongoraa miti waata kan dandeetu dalagu mooyaan qabdu hin qabu yoo jette maal qaba Moyan kan jetta. Maal? Da gotenya tu sto juga. Foy. Kootom maal wanti challenge Nduf. koo nyaata kee kaafadhu sookidda kee Nduf. ai abshir ka wallahi mara kong kau itu wanjir namni sogidi itu nyata ero teraga mujit juga sogidi umama. laa waata kan dandeettu malee Lah, amma ati mee amma takka tidee bi afaan hin qabime lah ani nyata ero gutu yufun dan dan murah di situ kuyatte sal pacisi mantap. mooraalii wanti jedhamu jiru mooraalii Lah, murah di situ kuyatte nyacu kap. mooraalii wanti jedhamu jiru Lah, mal gutan makam masjid ko murah di situ kende makam masjid. kana mooraa yoo takkatti kana galii qibsu dandeetti sanuu Lah, akan gua nabe. bishaan dhugi boo kuno kootu kaafadhu Aldi, kota baka. Wani era kapan ayo? kootu laa kootu Wallahi lazim nyata sok de dilah dinay le nyuti. maal beeka kootu sama kootu Mana finduf. kootu taa'e qaama kana fuudhi nurraa nyaata biraa yoo jiraatu nu fidsi hin jiru Nyadu fitisa. Situ tinake so gudda kana wallahi lazim. haa ilo amma qoftu kana nurraa kaasan Wani magi baka. Atille kapan ayo? maal qabbanaa kootu nurraa kaasi kana fuudhi kootu asii kaasi kana maaltu si aarsa dalaga mitiitiin aartaa Mal waan dalage an kana tindalee ha. akkana hin dalagne maali kun wayi namni biraas hojii mana kana keessa jiraas madda dalage Ana feti qofitto yimman kana. koo kaaksi madda waa wiikee hin dalagde Situ tinake so gudda. ammaaliif itti naqa sogitti ammaaliif nyaata keessa irraa beeka Malti siwe khare. amma kootu coggaaraan luqqiste kaa kunoo Anu cogarana lukkiste situ tinake so gudda kana. Kam to ko khabra tinake nte. Anna so giddi biansi rada bruni tanda so giddi tilakana. Kintaran tinate mawanti butu tinate. bar hin beekuu dalaguu yoo jette Ende ko njayin sana drosi na dala hujra. Ushatam. Jara enggak baka nyani oni nyenati. Nyata beranya no. Kotom. Ale mani asun dan gena. kootom La. Oni nyenat. Mangor. Mal tu so badris. kootu keessatti koositti ma kootu siin jedhe koositti ma garan Mal latim. Anyasa na kana la fede la dia so giddi tinane ke si. Kontu. Na je tinta. kootu ana itti nakke tokko piraakisi godhe keessummaa irratti abshir dhiibaa Rangi na. wala ana itti nakke innaa kootu uffadhu deemi ala isin affeera mana nyaataa Ana deemu prangi tahu tan la fe khayna hadare na. maal laffaa taree laffee amma uffadhu fatte ta atau goro kerti alayu bukan ada facci. dhiifama kai uffadhu ala baaniitti isin affeera Ifi bitnai be. Tete kana bawo jirta. kai uffadhu shaniin uffatii jiradha ala argoloo kaameraan wombarii jala teessoo jala jira nan dhaimme duuba nan of deemta seebar maatiin keenya chaanal keenya hundi keessanuu piraankiin arratan fakkaata gaa nyaatuma isii irratti piraank godhee soogaletti naqee nama yaame kottu Namni. amma nyaanni wanta je'ee jira ala bahee affeeruuf deema kunoo hundi isaaniitu kunoo nyaata isiin dalagdee irratti nama yaamee suuqidda naqee amma gadi baasee affeeruuf deema jechuudha nyaanni badee jira kottu asii dhugamaan rifatteemi garuu jechuun eentu akkana godhe jettee Ma ati akka godinin beha. Maaliin beekta? Maaliin beekta? Ana feti qofti mana kana keessa jira ga. yoo jiraate yoo maal akkas ta'u maaliin angore maaliin beekta duuba Sumatti na kega situ adawida. adawwiidha adawwiidha
Namni YouTuber gisee yeroo koodha. Nyaata Kaama. raanki nama godha namni nyaata nan lafee dalagi balleessa. Amma ka uffatu deemiti uffati jiradhu baaneetiin alaa sin affeera sin lamaanuu anis uffate jiradha maatiin jaalal keenya hundi keessa nama wantiin har'aa akkana quufee uskaam wantiin har'aa biraangiin har'aa kana fakkaata yaa'u isima wanti godha jedheeti xiqqoo isii waan isin taatu laala jedheetiin kana dalage akkuma har'a kaameraan keenya sirrii miti nuuf kolchaa jechuun xiqqoo maabraatiin guggubateeti wanti sirriitti ifaan jiru kanaafi nuuf kolchaa jecha akkasuma kunoo fuula isii hangammaatti hin hiikamne rifattee jirti. Maaltu na rifachiise? Keessumaa irratti rifattee. Maaltu na rifachiise? Tammeen akka obboleessa yaadi malee. Haa ta'u gaa ta'us sima rifattaa bara. Maaltu na rifachiise? Nyaata akkana duraan hin dalagaa? Waa akkasii rifattee jirta. Rifattee booyuuf hin gaane fiigaan deemni gara keessaa. Wallaahi boof hin gaane maaltu na rifachiise? Amma kun fakkeessaati jirti booyuuf kaatee turte. Wallaahi rifanne. Hundaafuu amma. Waanu nyaata akka hin dalagu ni beekta. Akka umrii dandeetti nyaata akka hin dalagu nyaattee. Nagaan oftaa ayyee uffadhom gadi bayeetiin affeeraan akka rabbinetti ergetti yoo gochuun danda'amu hundi keessumaa nagaan oftaa har'aaf kanuma yoo isni tole laayik godhaa hundi keessumaa laayik godhaa sabskiraayib godhaa piraan keenya kan har'aa kana akka itti aanutti hanga walitti deebinuuf baay'ee hundi keessanuu.